Oduu ajaa'ibaatiin taateen isaa akkana. Lammiin Ameerikaa Tim Feriid waggoota 20 darbaniif summii bofaaf beekaa of saaxilaa tureera jedhame. Dhiiga isaa irratti qorannoo taasifameen kanaan dura haala mul'atee hin beekneen dhiigni isaa summii bofaa gosa garagaraaf qoricha ta'uu akka danda'u barameera. Summii bofaaf qoricha biyyaalessaa argachuuf yaaliin Tim waggoota 18 oliif faayidaa qabaachuu akka danda'u saayintistoonni dubbatan. Waggaa waggaan namoonni 14,000 ta'an bofaan hiddamanii lubbuun isaanii darba. Kan qaama miidhamaa ta'anis lakkoofsi isaanii xiqqoo miti jedhame. Tim al 200 bofaan kan of hiddisiise yoo ta'u, al 700 caalaa immoo summii bofaa lilmeen of waraaneera. Summiin gosoota bofaa balaafamoo jedhaman kanneen akka maambaa, koboraa, paayataanii fi kiraatii qaama isaa seeneera. Namni kun summii bofaa irraa of eeguuf jecha qaamni isaa dandeettii summii irraa of ittisuu akka qabaatuuf ture bofaan kan of hiddisiisaa ture jedhame. Yeroo koboraadhaan hiddame gaggabee tures jedhame. Du'uu yookiin qaama koo dhabuu hin fedhu, hojiin koos dhabuu hin barbaadu ture jedha namni kun. Namoota summiin isaan hiddee du'an fayyisuuf garuu qorannoon koo itti fufe jechuun dubbateera. Summiin bofaa qaama keessa erga galeen booda summima kana deebisanii qaama keessa galchuun namoota hiddaman fayyisuuf yaala. Qaamni keenya uumamaan wantoota garagaraa irraa kan of eeguuf yaalu mala kanaani. Gosoota bofaa naannoo tokko jiraatan summiin isaanii kan iddoo biraa jiraatan irraa adda waan ta'eef summii bofaa qoricha callabbeessu argachuun qormaata ta'ee tureera. Summiin bofaa gosa garagaraa wantoota adda godhan dhiisuun kanneen wal isaan fakkeessuu irratti xiyyeeffachuun qorachuu itti fufaniiru. Dhaabbata isaa Biotic keessa kan hojjetan Dr. Jacob Galanvali waliinis kan wal argan qorannoo summii bofaa kanarratti jedhame. Hamma isaa namni qaama isaa keessatti ittisa summii bofaa oomishu hin jiru kan jedhame. Isaaf bilbileen samuda dhiiga keen fudhadhan jedhan doktorri kun. Qorannoon kun summii gosoota bofaa kobraa, baayiteenii fi kiraatii jedhaman irratti xiyyeeffate jedhame. Summiin isaanii qaamni akka hin sochoone gochuun sirna hargansuu dhaabas jedhame. Gosoota bofa dhaabbati fayyaa addunyaa adda baase 19 irratti dhiiga tiimiidhaan yaaliin taasifameeras jedhame. Hantuuta irratti yaaliin godhame summii bofaa gosa 19 keessaa 13 dandamachuu danda'utu himame. Kunis gosa summii bofaa baay'ee kan hammaataadha jedhame keessaa akka ta'etu ogeeyyiin kaasu. Summiin bofaa qorannoon irratti godhame biraan vaayitar yoo ta'u, summii marsaa dhiigaa dhaaburs jedhame. Waggoota 10 yookiin 15 dhufanitti qoricha bu'a qabeessa ta'ee argamas jedhame. Dhiigni Tim akkaan ajaa'ibas jedhama. Qaamni isaa humna summii bofaa ittisuu barateera jechuun Yuunivarsiitii Kolombiyaatti garee qorannoo kanaa kan hoogganan Profeesar Peter Kong dubbatu. Kaayyoon saayintistoota kana summii bofaa gosa kamiifuu qoricha tokko argachuudhas jedhame. Summiin bofaa irratti qorannoo kan gaggeessan Profeesar Nick Kazaweli kan biroo qoricha kana argachuun jijjiirama guddaa fidaa jedhu. Ta'us garuu hojii guddaa gaafatas jedhaniiru. Tim namni al 200 ol qaama isaa summii bofaatiin of hiddisiise. Dhiigni isaa immoo deebi'ee summii dhiiga keessatti argamu kan bofaatiif qoricha ta'aa jire jedhamu kun dhiigni isaa qorannoo kanaaf ooluun miira gaarii naa kenna jedhee dubbate. Ilmaan namaaf waan gaarii gochaan jira. Kana gochuun anaaf gatii guddaadhas jedhe. Akkaan kabajni guddaan natti dhagameera jechuunis dubbateera. Ajaa'iba!